Afur faana galeen dubbannu ree. Wajjumaan gallaayyuu waluma faana Yaa booda rakkoo yoo uumame abshir yoo jaalalli naqabe rakkoon qabu itti ilaalla. itti ilaalta ammaa nutti hin deddeebiin naqabsiisuu deemtaati. Ammaa nutti hin Moosi qabee narraa si qabee. nama si jaalatu jira. Ara gudiin bahee jira. Ani ayyuurra nan caalaa, sumayyaarra nan caalaa. Sifaan nafaana galtu malee, si fuudhee galu malee, giddiidhaan karaa irratti si qabu malee. Intala koo ati immoo eessaa baate kanayyuudhaan dachaa lama deebitu. Kanayyuu dachaa 10 irra deebitu eessaa dhufte? Eessaa dhufte ati haadha koo? Akkana gudii. Ani kanan jiru sila warra Adaamaa keessa jiraatan kun abidda wayitu jalaa ol isin guggubamoo? Ani maanni shamarri gara biyya biraa keessa jiraattu nagaadhuma qabdi. Gin shamarran Adaamaa keessa jirtan kun jechuudha. Nama baay'eetu jira ammoo akkaman godhaa maalan akkamittiin jedhaa. Yoon shamarran Adaamaa keessa jiran jedhee namoota baay'eetu jira kan nagaa qabanis hin jiru. Akkamittiin akkasis jechuun danda'u. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu. Haan nagaan qaba galata Rabbii. Egaa akkuma carraa utuman akkamatti asifachi deemuun akka carraa ta'ee intala kaleessa Sayidoodhaaf balbala bantee mana duwwaa kana keessan taa'inii kootuun hojiin galtu malee maal jettee raawwatteetti yaatii turte jechuudha. Naan argee akka carraa ta'ee chaanaalii ishiitti muqobbe jedhee narratti dhufu Sayidoo wajjin viidiyoon ishiin waraabde. Viidiyicha yoo dhiyoo kana gallakkiste sa'aatii tokko yoo hin taane jechuudha viidiyoon ishee dingata nan argee maal jettiin Sayidoo amma si fudhadhee galu malee. Hoona ammoo mentalittiin hiriyyaa qabdi hiriyyaa ishii faana walloltee hiriyyaan ishii dubartii biraa jaallate handi dhiirra Adaamaa keessa jiraatus shamarri maalan godhaan akkanitti dubbadhus wallaalee bar akkanitti dubbadhu wallaalee bakka maaliifin warra Adaamaa keessa jiraatan kun hundi isaanii jechuudha muraasni isaanii hundi isaanii osoo hin taane muraasni isaanii bakka dhiirris haadha manaa 2 3 4 akkas kanaa gadi hin jiru natti fakkaata wanti isaanii wanti ta'e jechuudha kanaa gadi waan gadi jiru natti fakkaatu 4 5 fuudhani malee tokkoon waan danda'an natti fakkaatu akkasuma immoo dubartiionni isaanii gaafa abbaan manaan isaanii gara biraa yookiin immoo dubartii biraa irratti chiif godhee mana gaafa inni jedhee isaanis immoo oguma sana xop godhanii isa lafa kaanii raawwatanii kan biraa jedhu kiif shufi haada maal jechuudha maal yoo xiqqoo ishii tasgabbooftee teessee eegdee isa sana waan sirra jiru ofirraa lafa keessee atumtuu ofuma keetiifuu xiqqoo tasgabbii godhattee afuura deeffattee jechuudha achi xiqqoo ishii ji'achi sifkattee yoo kan biraa barbaaddattee yoo ammuma dhattee kan biraa isa sana dhiistee kan biraa yaabbatu maa intala koo xiqqoo meeshaayyuu lafa teessisanii raawwatanii xiqqoo qabbaneessanii jechuudha beektaa xiqqoo ishii qabbaneessanii raawwatanii takka lafa tursiisanii waan tokko fa'aa jira miti amma fakkeenyaaf duratti naati kiyya farsoo nattu nan argaa baay'inaan ani farsoo naqee hin beeku garuudha nin beeka jechuudha ginnaquun hin beeka badaa hojjedhee hin beeku jechuudha garuu yeroo haati koo farsoo nattu nan beeka nashin qixxaa araqee faadhaan nashin qixxaa cabsitu maal nan beeka isa torbee darbe farsoo itti natte yookiin immoo isa ji'a darbe ayyaana waan ta'eef irratti farsoo itti natte har'a deebistee itti nattu sababni isaa maali qodaa sun xiqqoo ishee lafa turuu qaba jetti sini galte qodaa sun xiqqoo ishee lafa turuu qaba jetti itti deebistee itti nattu kan biraatitti naqatti jechuudha qodaa biraatitti duratti intinitti nama beektanii maal jedhama amma akka bara kana laastikii kino barmeelii kanatti namu miti jechuudha lafa bubbulleerra waan durii isinitti maaraa dhaggeeffadhaa isin waan duriiti jechuudha waan ammaatii miti wanti naan isinitti maa jiru waan duriiti waan suphee irraa hojjetama waan guddaadha wantichi jechuudha maal jedhama hibboo miti gaanii jedhama jechuudha gaaniin kun guddichadha dhoqqee irraa intini irraa hojjetama suphee irraa hojjetama jechuudha wanti kana haati koo biyya fagoorraa deemtee raawwattee fi gabaa baantuu jedhama garaan gabaa keenya biyyatti bakkeen meeshaan kun itti bitamu jechuudha baantuu isaa jettee raawwattee baantuu deemtee bitatte jechuudha gaafa tara jalaa cabefaa maal intini jedhefaa qiyyaaree gaafa dhabdu achi deemtee bitatti jechuudha so suphee kana
gaafa ayyaana wayitirratti ji'a darbes ta'ee ji'a lamaan darbes ta'ee yoo isa tokkotti nattee isa ayyaana deebi'ee dhufuurratti ayyaana irratti farsoo naqu bakka yeroo hundumaa qe'ee keenyatti jechuudha. Inna farsoon hin dhabamu betallee farsoon hin dhabamu qe'ee keenya keessa maatiin keenya yeroo baay'ee keessummaan isin dhufa waan ta'eef farsoo naqan yeroo baay'ee jechuudha. Farsoon mana keessaan dhabamu diddifni godhamee raawwatee ta'a gaafa keessummaan dhufu bakka diddifuma sana fuudhanii bishaanitti naqanii keessummaa gaggeessu jechuudha malee farsoo manaan dhaban. So maal isiniin jechuufanii gaanii kana kaayyuu isa duraanii sanatti deebistee nattu. Isa dura lafa taa'e sanatti naqatti saaratti nattu jechuudha. So dhalli namaa tokkos immoo tasgabbii godhatuu qaba xiqqoo. Tasgabbii godhatuu qaba jechuudha sii galee. Ati amma kaleessa abbaa manaa keessan afaana wal dhabdee har'ammoo isa kana jala kaate. So waan ta'uu hin qabne jechuudha wanti kun xiqqoo ishee taragaaga'uun xiqqoo ishee tasgabbii godhachuun xiqqoo ishee bakka jira mitiire haaluma kam keessattuu namni xiqquma ishee jechuudha of eeggannoo gochuun gaariidha. So akkasuma mooyyuu namni kun atarra homaa of jalaa qabdu homaa maalidha maaloodha isa jedhamu kana miti inni ofiisaatiifuu ilmoo isaa barbaaduudhaaf ji'oota aga kanaa olii gadhamee haadha manaasaa lammaffaa sanayyuu dhabe jechuudha. Haa ta'u malee odoonni bira jiraate intalli suni rifeensa ishee qullaa deemtee waan hin taane tiiktookii irraallee akkasittiin deemtee ofiin urguftuu turte. Sababa inni biraa gatee deemeef aarii isaatiin qullaa ishee baatee raawwattee akkasittiin sirbaa turte. Ammas immoo inni wanti inni ishee gatee deemeef maa inni haadha manaasaa jalqabaatii fi ilmoo isaatiif jechuudha. Sababa kana ta'eefu har'a immoo ati jala kaatee raawwattee akkasittiin waan hin taane keessa galchuudha gaafa deemtu waan ulfaata jechuudha wanti kun waan ta'uu hin qabnedha. Sijjammaraatis immoo nama tidaarii qabu nama hiriyaa qabu tidaaruma illee qabaachuu baattee hiriyaa nama qabdudha. Kanaaf iyyuu kaleessuma isa faana gargar baateedhaaf har'a immoo inni kunis immoo ishee kana faana gargar baheedhaa fi waan kana irratti yaaduu hin qabdu jechuudha. Yoollee ayyuudhuma faana iyyuu namni kun yoo gadi gargar bahee jechuudha Sayidooni ayyuudhuma faana iyyuu gargar bahee haala kamiin iyyuu ta'e immoo iyyuu haadha ilmoo isaatitti walitti deebi'uu danda'a. Kanaaf iyyuu osoo miidhama sana keessa jiru ati immoo har'a walitti qabbaneeffannaa jettee ni bara walitti qabbaneeffannaa maal jechuudha akkas jechuun jechuma kana jechuun umtuu sheemis hin qabu maal jechuma kana maayyuu gaafa fayyadamtu jechuudha sheemin umtuu tokkoyyuu hin qabu maaliif waan ulfaatudha jechuudha waan jedhamuu hin qabne waan ta'uu hin qabne. Kanaaf iyyuu jechuudha yeroo tokko tokko osoo teenyetuma gadi teenyee of ilaallee gaariidha. Maal keessa jirra maalitti deemaa jirra maal ta'aa jirra akkam ta'aa jirra waan bareedu godhaa jirra moo waan nurraa fakkaatu moo waan nurraa fakkaanne kan jedhu itti adeemaa jirra jechuudha. So inni yommuu maal jedhaatii jira anaanii ati bifa bareeda qabda. Sijjammar maal jedhee dubartiin bareedduun jireenyaaf namaan taatu tidaardhaaf namaan taatu garaa ishee kute jechuudha. Garuu garaa kutachuu dadhabde. Ammas immoo deebitee dhuftee mana konkoona waliin jiraachuu qabda. Uffata kee guurrattee mana isa kana hin cufnaatiin deemna na waliin jiraatuu qabda. Inni immoo ammanaaf danda'ameeni mana keessatti meeshaa bibbitadhee asuma keessa jiraatu hin qaba. Qophaa kee jiraachuu hin qabdu jettee naaf yaadda yoo taate sarratanyaa naaf fiduu dandeessa ta'e anamoo sarratanyaa sii caalaatti. So maaliif hin qophaa kee jiraatuu hin dandeessu waan jetteeniif sarratanyaa naaf fiduu dandeessaa siin jedhe malee maaliif mucaan kun boritti immoo haala mijeeffatee isheen kunis meeshaarraa guurrattee baate isheen jalqabaas akkasuma meeshaa guurrattee baate ammatti immoo akkuma inni jedheeyyuu duwwaarra jira jechuudha duwwaarra jira. Akkasuma immoo maallaqallee akka saamame dubbataatii jira. Haa ta'u malee mucaan kun amma duwwaadhumarra jechuudha yoo macarrashaa kan inni jiru. So kanaaf iyyuu jechuudha yeroo kanatti inni inda'u iddoo tokkotti gadi taa'ee raawwatee ofii isaatiif qophaa isaatti jechuudha qophaa isaadha wanti yeroo ammaa kanatti isa barbaachisu iyyuu tasgabbaa'ee taa'ee qophaa isaatti yaada isaa hiriyaas maalis osoo hin jedhin qophaa isaatti taa'ee raawwatee ofii isaatti yeroo itti of tasgabbeessuu qabudha jechuudha yeroo kuni. Malee yeroo itti har'uma zawwi jedhee ka'ee raawwatee dubarata faana fiiguu dubara jala fiiguu mana adda addaa keessatti waan adda addaa keessatti of kuffisu miti. Sababa kana ta'eefuu jechuudha osoo irraa of qoxxobanii innis immoo gara jireenya isaa kaleessaa itti jiraataa turetti itoo itti deebi'ee gaariidha. Ana kan na gammachiisu kanadha ilmoo isaa faana osoo jiraateedha. So kanaafiyyuu warreen immoo akkasittiin jala kaatanii amma waa meeqa jechaanii jirtan kuni osoo tasgabbii godhattanii atis immoo intalli akkana godhataa jirtu kun jireenya qabda. Jireenyuma keessana osoo mijeeffattee bareeffattee abbuma manaa kee duraa sanaan wajjin hin jiraatte siif wayyaa. Maal jettee gaafa na bira geessee
wala ayyuu wala sumayyaa hin dagatta ittiin kuni ta'uu hin qabu waan hin jedhamnes waan ta'uu hin qabne jechuudha. Ayyuu faana illee egaa innuyyuu waliifne jedhee nikaa isaanii illee walirraa buusanii jiru. Sumayyaa faana agaa hammaatitti nikaan isaanii hin buune walii wajjin waan jira akkasuma ilmoo walirraa qabanii saba kana ta'eefuu wanti kun baay'ee ulfaataadha. Waan jedhamuu hin qabne waan godhamuu hin qabne jechuudha. So kanaafiyyuu wantoota akkanaa keessaa osoo suutuma jedhanii jechuudha keessaa obbaasanii gaariidha. Nama tokko